Amanana ko Jesus enough kabenya.
amananaako Yesuus naaf qabeenya. Kanagaako hundi jireenya. Amananaako Yesuus naaf qabeenya. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isee bakka jirru hundumaatii nama yeroo kanaa nu godheera. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Akkam jirtu maatiin Waaqayyoo bakka jirtan, biyya jirtan, mana jirtanii fi naannoo jiraattan hundumaatti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu jedha. Guyyaa har'aa kanatti mata duree haaraa isiniif qabadhee dhufeetaniin jira. Mata duree baay'ee nama gammachiisu, kan baay'ee namatti tolu, mata duree misiraachoo of keessaa qabu isiniif qabadheetaniin dhufeen jira. Kanaafuu namoonni har'uma duwwaa viidiyoo afaan Oromoo Gospel Preaching YouTube jedhamu kana har'uma argitan kun jalqaba subscribe gochuudhaan yeroo hundumaa viidiyoo haaraa isiniif gadhiifnu akka isin qaqqabuutiif maatii YouTube kana akka taataniitii fi dursee maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Kanatti aansee immoo mata duree har'aa keenya jalqaba kanatti isiniin dhufa jechuudha. Yesuus injifatee seexannis ni mo'ame kan jedhu kun misiraachoodha. Jalqabuma sagalee misiraachoo kan isiniin jedhee fi kanaaf jechuudha. Warri Yesuusin jaallattan, warri Yesuusin amanattan, Yesuus anaaf isiniif gara biyya lafaa kanaatti dhufee kan salphate, gara biyya lafaa kanaatti dhufee kan dhiphate, kan beela'e, kan dheebote, kan rakkate, gidiraa baay'ee kan arge, jaalala anaaf isiniif qabu qofaaf malee waa biraatiif miti. Inni anaaf isiniif jaallatu kun, inni anaaf isiniif lubbuu isaa dabarsee kenne kun, anaaf isiniif jedhee inni dhiphate kuni Yesuus kun mo'atee irraa yeroo jedhamu gammachuu guddaan akkasinitti dhaga'amu nan amana. Namni kanan amanne kanatti sin gammanne jira jedhee yaadu seexanicha qofaarraan kan hafe. Kanaafuu jaallattoota Kiristoos kan taatan ammallee irra deebi'een sin gaafadha. Har'uma gara viidiyoo kanaatti kan dhuftan sekendii tokko fudhattanii YouTube kana subscribe gochuudhaan gara fuulduraatti illee ergaa isiniif daddabarsinu akka waan haaraa dhufullee akka argattaniitii fi maqaa gooftaatiin irra deebi'een sin gaafadha. Warrumti maatii YouTube kanaa turtanis immoo share gootanii obboloota keessaniitiif illee ga'uun hin dagatiinaan siniin jedha. Kanaaf dursee amma eertuu tokko siniifan dheera sagalee Waaqayyoo keessaati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 17. Yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii Waaqayyoo eegani isa Yesuus dhugaa ba'ettis jabaatanidha jedha. Kun kan inni agarsiisu bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree jedha. Dubartittiin kun eenyu isheenii? Maaliif isitti aaree? Lolli kun lola eenyuuf eenyu gidduu jirudha kan jedhudha kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaaf egaa Phaawulos mee ergaa Phaawulos gara Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 isiniifan dubbisa. Qabsoon keenya fooniif dhiiga irratti otuu hin ta'in bulchitoota abbootii taayitaa, humnoota biyya lafaa dukkana kanaa fi humnoota hafuura hamaa naannoo samii keessa jiran irrattidha jedha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Phaawulos kan inni dubbate isa kana. Nuyi qabsoo keessa jirra, wal'aansoo keessa jirra. Wal'aansoon nuti qabnu kunis immoo qabsoon bulchitoota abbootii taayitaa, humnoota biyya lafaa dukkanaa kanaa fi humnoota hafuura hamaa samii keessa deeman jechuudha. Hafuurri hamaan kun samii kana keessa, qilleensa kana keessa deemanii akka isaanii wal'aansoo nuun qabaa oolanii, yaada keenyaan wal'aansoo nu qabaa akka isaan oolanii, waan hojjennu keessatti qabsoo akka isaan nu qabaa oolanii, abbootii aangoo keessa goranii akka isaan nu qoraa oolanii, nu kuffisuuf akka isaan dhama'aa oolanii kana dubbata Phaawulos. Kanaaf egaa nuyi yeroo hundumaa waraana keessa akka nuti jirrudha. Phaawulos kanaatii fi Ximootiyoositti yeroo dubbate akka loltuu gaarii akka Yesuus ta'iitii mo'adhu jedha. Loltuu gaariidha. Akkas ta'iitii argami jedha. Yesuus loltuudhas gaariidhas Waaqayyoof abboomame gaariidha. Loltuudha. Seexana faana wal qabe, seexana faana erga wal qabe, seexana kanan injifate, seexanni akkamittiin Yesuusiitiin wal'aansoo qabe kan jedhudha. Inni kun egaa wal dhabdee guddaan samii keessatti akka inni ka'e mul'ata Yohaannis 12:7-8.
lola murteessaan ta'e mul'ata Yohaannis 12:1-5. Kanneen injifatan eenyutu akka injifate eenyutu immoo akka injifatame mul'ata Yohaannis 12:10-11. Seexanni ofirraa akka inni ittisu yookiis immoo Yesuusiitiin akka inni lola irratti banaa ture inni kunis immoo achuma irratti hin kaasa. Haleellaan seexanni raawwate maal fakkaata mul'ata 12:17 irraatii ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa yaa obboloota koo lola samii keessatti jalqabe ilaalla jechuudha jalqaba. Lolli kun eessatti jalqabe yoo jenne samii irratti jalqabe lafa irratti miti jechuudha. Samii irratti jalqabe akkamittis jalqabe mul'ata Yohaannis 12:17 irraatii yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aare sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe isaanis warra abboommii Waaqayyoo eegan isa Yesuus dhugaa ba'eettis jedha. Mul'ata 12:7 wal dhabdeen samii irratti akkamittiin akka jalqabe ibsuuf fakkeenyatti fayyadama. Wal dhabdee namoota lamaa kan Mikaa'elii fi kan jawween fakkeeffameetu jechaadha. Yeroo sana egaa jawwichi akka inni jawwichii fi Mikaa'el gidduutti waraanni akka inni ta'e. Lolli kun maaliif akka inni jalqabe? Akkamitti akka inni jalqabe? Lolli kun maaliif jalqabe? Waaqayyo Luusferiif filannoo bilisaa kenneera. Teessoo yuunivarsiitii dhuunfachuu filate. Inni egaa yookiis Waaqayyoof abboomamuu yookiin immoo teessoo Waaqayyoo kana dhuunfachuu ture. Isaayyaas 14:12-14 jedha. Ati yaa ibsituu bakkalchaa akkamitti waaqarraa gad darbatamte akkamittiin kufte gara qileexasii gadii jedhee yeroo inni dubbatu argama jechaadha. Kuni bakkalcha ibsituu bakkalcha bariiti ture. Luusfer kun jiru hangafti seexanaa kuni akkamittiin gad darbatamte maaltu akkati gad darbatamtu si godhee maaltu si kuffisee hojii keetu of tuulummaa keetu Waaqayyo irratti waan ol kaateef kanaaf achirraatii akkati kuftu godhamee jedha. Waldhabdee koosmii samii keessatti lola murteessaa ta'e hubachuuf mallattoolee mul'ata 12 keessatti argama sirriitti hiikuu qabna jechuudha. Kanaaf egaa kan biraa maaltu jira? Samii keessatti jawween sun jira. Seexana mul'ata 12:9 irraa ergamoota harka 3 kan deeggarame fudhatee akka inni gadi kufedha jechaadha. Dubartittii sanaan booda hin aare seexanni kun akka gad darbatame erga argeetii booda hin aare gara dubartittiitti lafa hin dhaqee waldaa Waaqayyootti fakkeeffamti dubartiin kun immoo jechaadha. Inni kan biraa mucaa dhiiraa qabdi turte dubartittiin kun. Yesuus Kiristoos erga dhalatee ari'atamaa ture. Maatiyos 2:13 gara samiitti ol bahee Yesuus gara samiitti akka inni ol bahe saba hundumaa irratti aangoon akka inni kennameefi dubbata mucicha kanaatiif jechaadha. Kanatti dabalee immoo bineensi akka jawwee sunis yeroo dubartiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf jedhee ishee da'uuf jettu sana dura hin dhaabbatee jedha. Mucaa kan deessu sun eenyu isheeni? Seexanni Yesuus erga nama ta'ee dhalatee kaasee ergama isaa akka hin raawwanne dhorkuuf yaalii godhee ture. Ibroota 4:15 irraatii ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Yesuus fannoo irratti du'uudhaan akka inni mo'atedha. Egaa akka inni ergama isaa hin raawwanneetiif gara biyya lafaa kanaatti Yesuus hin gufachiisuuf guyyaa inni dhalate irraatii kaaseetu yeroon gaafa inni dhalachuuf jedhe ciniinsuu yeroo qabatu Maariyaamiini bakkatti deessullee dhabdee akka rakkinni uumamaa ture dallaa horii keessatti akka inni dhalate argina. Mootiin waaqaaf lafaa kun jechuudha. Mootiin waaqaaf lafaa kun gaafa inni dhalatu sana immoo ergamoonni waaqarraa gadi dhufanii mucichatti akka isaan sagadaa turani. Seexanni kun garuu mucicha dhabamsiisuudhaatii fi karaa mootii Heroodis illee labsiin akka inni bahu daa'imni dhiira kan ta'e illee dhalatee akka inni hin guddanne bakka jirutti akka inni ajjeefamu. Raajii Ermiyaas keessatti bara dheeraatiif kan dubbatame Raamaatti boo'ichas ta'e Raamaan daa'ima isheetiif boosse garaa jabaachuu hin dandeenye obsas godhachuu hin dandeenye daa'imni ishee dhumanii rootte jedha. Kun kan ta'ee fi seexanni adamoo Yesuusitiif jedheetu daa'imni kun akka isaan du'anii yookiis akka ajjeefaman godhamee ture Yesuusin keessa argachuuf jedheetu jechaadha.
Lolli kun egaa samiirratti ni jalqabe kun gara lafaattis hin dhufe jechuudha. Samiirratti Waaqayyo irratti of tuulummaatiin erga dubbatee booda Waaqayyo faana erga wal lolanii Mikaa'elii fi jawwichi waraana walitti erga batanii Mikaa'el akka inni mo'ate seexanichaatiin akka inni waraane seexanni kun immoo darbatamee gara lafaatti akka inni gadi kufe. Darbatamuu isaa erga baree seexanni garuu aariidhaatiin kunoo gara dubartittiitti ishee mucaa dhiiraa deessu sana liqimsuudhaatii fi akka inni dura ishee dhaabbatedha argina jechuudha. Kun ergamni Yesuus kun nama fayyisuudhaatiif gara lafaatti illee kan dhufe namni cubbuu erga inni hojjete jechaadha. Sana jalaatii akka inni cubbuu sanaatiin dhalli namaa asuma keessatti seexana faana akka inni baduuf yaalii godhame keessatti Yesuus immoo fayyisuuf isa inni dhufe kana hanga du'a fannootti isa gaggeessise jechuudha. Kanaaf egaa Yesuus fannoo irratti du'uudhaan mo'ate. Qolaasiyaas boqonnaa 2:15 irraatii arguu dandeenya jechuudha. Kanaafuu egaa yaa obboloota koo Yesuus keenya kun nuu mo'atee jira. Yesuus keenya kun nullee akka mo'annu nu godheetu jira jechaadha. Yesuus mo'ateera. Nuyi warri Yesuus wajjin jirrus akka nuti mo'annu nu godheetu jira jechuudha. Kanaaf lolli samiirratti jalqabe kun obboleewwan keenya immoo dhiiga hoolichaatiin dubbii isaa dhugaa ba'insa isaa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararsiifanne. Injifannoo Yesuus fudhachuu qabu jechuudha. Yesuus injifate nutis dhiiga Yesuusiitiin injifannee jirra. Qolaasaayis 1:20 irraati. Duraanis injifanneerra garuu injifannoo isa dhumaa ganaa argaa jirra. Sababiin isaa ganaa mo'annaa waan taateef jechuudha. Amma nuti wal'aansoo keessa jirra, lola keessa jirra. Lola kana kan nuti injifannu maqaa Yesuusiitiin waan ta'eef Yesuus mo'atee samiirra akkuma inni dhaabate nuyis immoo moonee samiirra akka geenyuutii fi waraana keessa jirra. Har'aaf injifanneerra jechaa hin jirru jechuudha. Kaachoo keenyas Phaawulos akkuma inni jedhe kaachoo gaariis kaadheera, amantiis eegeera. Wanti naaf himaa hin jedhe gonfoo inni Yesuus naaf qopheessu fudhachuu qofaadha. Kaachoo keenya kaachuudha qabna. Amma kaachoo keessa jirra. Fiigicharra jirra. Wal'aansoo keessa jirra. Fiigicha keenyas fiignee dursuudha qabna. Dursamuu hin qabnu. Waraana keessattis mo'atamuu hin qabnu. Mo'uudha qabna. Kiristoos loltuu gaarii akka Kiristoos loltuu gaarii ta'iiti argame jedhee Phaawulos Ximootiyoositti inni dubbate kana Kiristoos loltuu gaarii ture. Akkaataa itti seexana injifatanis beeka. Akkaataa itti namoota keessaan seexan yeroo itti dhufanis isaan injifatanis beeka. Maallaqni kun Qeesaariif gashuun ta'amoo hin ta'u jedhanii yeroo isaan gaafatan kana mammee fidaamee maallaqichisa kami? Inni kun eenyu kan Qeesaar? Inni kun eenyu kan Waaqayyoo? Egaa kan Qeesaar Qeesaariif kan Waaqayyoo Waaqayyootiif kenna. Qorumsa ture. Qeesaarittis hin buune. Mootummaa Qeesaarittis hin buune, Waaqayyoottis hin buune. Waaqayyoof kan ta'u Waaqayyoof, kan mootii biyya lafaaf ta'u mootii biyya lafaati. Loltuu gaariin, loltuun amanamaan akkas ture. Yesuus amanamaa ta'eetu loltummaa isaa kan inni biyya lafaa kana irratti injifate. Amanamaa taanee nutis loltummaa keenya biyya lafaa kana irratti injifachuudha qabna. Dhiiga Yesuus kanaan mo'achuudha qabna. Duraanis egaa xumurri wal dhabdee kanaa ammallee kan dhufu ta'us egaa yoomi kan inni dhufu xumurri wal dhabdee kana har'a waraanni jira akkuma isiniin jedhe. Wal'aansoon jira. Foon keenya faana wal'aansoon jira. Hafuura hamaa faana wal'aansoon jira. Gaafa nuti akkuma Phaawulos eegnee fiigicha keenyas fiignee injifannu sana gaafasii xumura kan inni irratti argamu jechuudha. Duraanis injifanneerra garuu injifannoon dhumaa Yesuus ammallee hin dhufu. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15:22 hanga 26tti. Egaa inni kun Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 22tii kaasee hanga 26tti kan nuti dubbannu hundumtinuu yakkinee akka nuti turre. Cubbuu hojjennee akka nuti turre. Karaa Addaam duunee akka turre. Karaa Kiristoos immoo deebinee fayyaa akka jiru. Fayyinni karaa Kiristoos akka nuuf kenname. Injifannoon karaa Kiristoos akka nuuf kenname. Addaam jalqabaatiin duuti akkuma dhufe. Addaam isa lammaffaa Kiristoosiin immoo fayyinni biyya lafaatiif akka inni dhufedha nutti dubbata jechaadha. Kanaaf egaa yaa obboloota koo nuyi akkasii injifannoon keenya akka kanaatti nuuf kennamee jira. Seexanni jalqabuma samiirratti waraana inni bane kun Mikaa'el faana walirratti ka'anii Mikaa'el jawwicha kana waraanee gara lafaatti kan darbate kun egaa
samii nanaa jedha. Isin gammadaa yaa samii nanaa. Inni isin hammeessaa ture, obboloota duratti inni isin hammeessaa ture darbatameera, mo'atameera waan ta'eetiif. Mikaa'el waraanee gad darbateera waan ta'eetiif. Garuu maaltu ta'e? Yaa warra biyya lafaarra jirtanii isiniif immoo wayyoodha. Inaaffaa hamaatiin seexanni gara keessanitti gad darbatameera wala. Mul'ata Yohaannis keessaati jechaadha. Yaa samii gammadaa. Samiirraa darbatameera, mo'atamee darbatameera, gara lafaatti gad darbatame, boolla qileetti gad darbatame. Warra lafarra jirtaniif garuu isiniif wayyoo. Eenyuuf? Anaaf isiniif jechaadha. Unuuf wayyoo jedhanii ergamoonni yeroo dubbatan jechaadha. Samiirraa inni mo'amee dhufe kun aariidhaan gara keessanitti dhufee jira. Isin liqimsuu barbaada, jiraatti isin liqimsuu barbaada waan ta'eetiif jedha. Kiristoos warra dukkana keessa jirru kana unuun gara biyya lafaatti dhufee nu fudhachuuf yeroo dhufu kana Kiristoosiin dhabamsiisee mootummaan Waaqayyoo akka inni galman geenye akka inni lallabamne godhee ture. Garuu Kiristoos ammas isa mo'e. Samiirratti akkuma mo'ame seexanni lafarrattis kunoo mo'amee jira. Karaa Kiristoos irra dhaabbannee jirra. Injifannee jirra. Warri Kiristoosiin qabnu injifannee jirra. Kiristoos mo'ee akka inni jiru dhiiga Kiristoosiin anaaf isin immoo mo'icha arganneetu jirra. Mo'ichi keenya kun fiixaan akka bahuutiif immoo maal gochuun nurraa eegama? Halkanii guyyaa dhamuun nurraa eegama. Loltuun hin raftu. Loltuun halkanis guyyaas dammaqxee of eeggatti. Maaliif? Tokko lubbuu ishee eeggachuuf. Lammaffaan immoo biyya sana badisa jalaa oolchuuf jechaadha. Adaraan waa'ee badisa biyyaa eenyu harka jira? Loltuu harka jira. Loltuun kun yoo dagatte biyyi sunis diinatti kennama. Ofiis immoo diinatti laatamteetu duuti. Loltuu amanamaa, loltuu gaarii akka Kiristoos yoo taane dammaqneetu yeroo hundumaa dadhabbii tokko malee, nuffii tokko malee eeggannaan nu barbaachisa. Diina keenya eeggachuun nu barbaachisa. Kadhachuun nu barbaachisa. Waaqayyo duratti yeroo hundumaa iyyachuutu nu barbaachisa. Yeroo hundumaa qulqullina keenya maal jedha? Bineensi akka jawwee sun gara lafaatti akka gad darbatame yeroo beekatti dubartittii ishee ilma deesse sana ari'achuutti in ka'ee jedha. Ilma deesse dubartittiin. Dubartiin sun kan isheen fakkeeffamtu waldaa akka kitaaba qulqulluutti dubartiin sun waldaa kiristiyaanaati jechuudha. Waldaa kiristiyaanaa kana ari'achuutti jalqabeedha. Waldaan kiristiyaanaa immoo eenyu? Anaaf isinii. Mana isaa qofaa mitiin warra dhaqee achi keessatti waaqeffatudha. Anaaf isiniin lafarraa balleessuutiifi kaayyoon isaa jechuudha. Warra dubbii Kiristoos eeggatan, warra sagalee Waaqayyoo kanaa fudhatanii akka sagalee Waaqayyootti warra jiraachuu barbaadan kana isaan kana ari'achuutti jalqabe. Kiristoos loltuun gaarii kun ergama Waaqayyoo galmaan ga'uutiifi dhalli namaa akka inni fayyuufi yaada garaa isaa diddiirratee gara Waaqayyootti deebi'ee fayyinni lammataa gara jannataatti galuu akka inni dhufuutiif Yesuus of salphiseetu gara biyya lafaa kanatti dhufe. Gara biyya lafaa kanatti dhufee isa inni of kenne unuuf kana karaa tambisuuf seexanni lafarrattis dhufee lafa waraanatti banee ture. Garuu hin milkoofneefi har'as isaaf hin milkaa'u. Maqaa Yesuusiitiin hin milkaa'uufi. Ati garuu mooteetta yaa obboleessaa. Ani mo'eera. Mooneerra injifannoon nuuf kennameera. Kanaafuu loltuu gaarii akka Kiristoos ta'an immoo halkaniif guyyaa Waaqayyootti jabaachuu qabna. Kaachoo amantii keenyaa kaayachuu qabna. Amantii keenya eeguu qabna. Amantii keenya cimsuu qabna. Amantii keenya yoo cimsine, amantii keenya yoo eegne mo'ichi nu harka jira. Injifannoon nu harka jira. Samii irratti inni waraana banee kuni gara lafaattis gad darbatamee kunoo asittis waraana baneetu jira. Har'a biyya lafaan isheen dhiiga dhangalaasaa ooltu. Han obboleessaaf obboleessi wal ajjeesaa oolanii. Haatii fi ilmi yookiis abbaa fi ilmi kan guyyaa guyyaatti wal waraanee wal ajjeesaa oolu. Kunoo isuma achi irratti waraana banee kanatu as irrattis anaaf isin irratti banaa jira. Obbolaaf obbolaa gidduutti, lammiif lammii gidduutti, sabaaf saba gidduutti, mootummaaf mootummaa gidduutti waraanni banamee har'a meeshaa gurguddaa walirratti darbatanii namoonni dhiiga dhangalaasaa kan oolanii fi hafuuricha yookiin jawwichuma isa gubbaa irratti waraana bane sanatu Waaqayyo irratti of tuulummaadhaan ka'ee Waaqayyoon lolee gad darbatame kanatu gara keenyatti gadi bu'ee har'allee kunoo meeshaa gurguddaa walirratti fudhannee akka nuti wal ajjeesnu nu gochaa jira. Meeshaa gurguddaa walirratti fudhannee waggaa dheeraaf gamoon gurguddaan ijaarame. Waggaa dheeraatiif manni yaalaa ijaarame, manni barumsaa ijaarame, manni jireenyaa ijaarame kan inni diigamu achi keessatti lubbuun kan inni badaa oolu.
daa'imni homaa tokko hin beekne kan isheen har'a rasaasaan ajjeefamaa ooltu, dubartiin garaatti baattu kan isheen ajjeefamaa ooltu, dargaggeessi bor hojjetee biyya tokkoof bu'aa buusuu danda'u akka malee iddoo hin taanetti kan ajjeefamaa oolu, inni kaan galaana irra too baqatu galaana keessatti naachaan yookiis bineensa adda addaatiin kan nyaatamu galaana yookiis irbaata galaanaa ta'ee kan inni jiru. Gubbaa irrattis waraana banee sanatu gara keenyatti dhufeetu har'allee kana nurratti raawwachaa jira. Kanaaf yaa obboloota koo kun akka nun injifannee fi injifannoo Kiristoos nuuf kenne kana harka keenya keessatti qabannee eeggannee ittiin dhufaatii Kiristoos eeggachuudha nuuf qabna. Kiristoos yoo dhufu miilana ulfinaan dhufa, surraa uffatee dhufa, surraa isaa fuuldura eenyullee dhaabachuu hin danda'u, seexanni inni kanaan dura ajjeeses isa dura dhaabbachuu hin danda'u guyyaa sanatti. Gaafa sana anaaf isin immoo surraa isaa dura dhaabbachuu dandeenya. Dhaabbannee faana ol kaanee isa simannee gara samiitti ol galuu dandeenya waan ta'eetiif yaa obboloota koo kanaaf cimuu qabna. Waaqayyo waan nu dhaggeeffattaniif isin haa eebbisu jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Kanaafuu ammas irra deebi'an isinitti immoo warri har'uma gara viidiyoo kanaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii afaan oromoo goospel jedhu kana lallaba wangeelaa addunyaatiif dabarsinuu kana isinillee akkasuma sabiskiraayib gochuudhaan yeroo yerootti immoo ergaa darbu akka isin qaqqabuutii fi maatii akka taataniif isin irra deebi'ee isin gaafadhaa. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Guyyaa gaarii. Fayyaa ta'aa.